Aboon argeettame liinaan jechuudha. Baatii sadi garaa qabaa jettee Baatii sadii? sitti anaakima geessee na dhukkuba jettee asumatti ana sitti himnee ergasanii sitti mallaqa irraa nyaate naan hin jenne liinaati. Yusuf, Doktora dhaggeeffadhu. Yusuf. Dhaggeeffadhu sitti ma. Doktora biraa yoo geessinee situ mallaqa nyaate. Yusuf hidhaa baasuu kutee inni baasee. Hijiba narraan kaa'in Aliina. Hijiba narraan kaa'in manuma kana keessa. Manuma kana keessa jira. Mana kana keessa akka gabbeen beeku. Way maal daala? Hayyee gara tumsaniifu. Gara tumsa kan buleessa kiyya qaali. Filata. Adillee. Amma waraqaan dhugatti inni kijibda malum liinumaa gilmooti garaa qaba. Wallah garaa. Wallah amma garumaa qabdi jechuudha. Wallah. Yusuf anta kaanaaf ilaalaa Yusuf amata meeqa hojii jiru. Wala zaza. Takkaa Yusuf waan akka Bakkuma waraqaa tanan darbinii dandaddanii. Yusuf waan takka siin jenna masala. Yusuf dhiisi kaasa kijiba kana narraan kaa'ine. Wallahi billah mallaqa liina mallaqa si nyaachiftee jetteetini. Amma dhugaan tana dillee amma kun garaa qabdu. Kana jecha wal fixee tara meeqa guutuu ilmoon xiyyaa miti kana maati jettee na iraarsutti hin jirtu. Ammoo. Ati. Mina maal taate isaatti ni maraatte ilmoon baatii beekati ni jenna. Baatii sadii naan jaanii xiyyaa miti naaf eegeeyoon baatii sadii hojjetee jettee doktora bira deeynee hunda dhiiga hunda maraamaree qiyaamaan hudhaa butti hin jirtu. Awwaliin naannoo duraa deessaa kijiba kanaa kaameraa jiraadhaan kijibiin kanatti hin kijiban jaaladhu maal taate diina. Maal? Galatoomi mana asuma gahitee isii kashaabaa haftee garaa qabaachuu. Wajjiinuudha innatiin imalli hin taane. Ammoo Yusuf maal taate? Eegaa. Abboo Yusuf na raadhiisa. Booliina wajjin doktora biraan geessin Abdallah. Abboo Yusuf wajjin deemee maal taate yaa abboo dhiisa Yusuf sabataa kaanirra. Maaboo kiyyaa ayya leelloo maa baafta sababni itti leelloo nuu jala baafta. Abboo dhiinaa guutisana jirti mee gabliin annee Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jirra jirtu isiniin jechaa kabajamtoota hordoftoota keenya salaamtaan teenya tan onnee irraa kaate bakka jirtan maratti isin haala qabduun isiniin jaa. Egaa akkuma kalee jennee waadaa isinii seennee waadaa teenyaas hin diine jechuudha. Maaliif kophaa argamtaa jechuun keessanis hin oolu. Wanni inni kophaa argameef waan biraatii miti. Akka Yusuf jechuudha Abdallaadha barbaada kutee Abdallaa bakka inni dhaqu hunda laalee nama gaggaafachaa karaa inni deemu barbaada kutee jechuudha. Maaliif barbaada Abdallaan kanuma harka isa muree waa meeqa isa godhee warri jettanis garuu san wallaalaan godhee alhamdulillahi garuu amma waan inni irratti kana isa godhe hunda barree jirra. Akka leelloon siirii itti gootee isa dhamaastee akka inni Yusuf ajjeesuu fi kana godhu jirtu jechuudha. Ifa nuu baheeti sababa sanirratti Yusuf Abdallaa barbaada kutee jechuudha. Amma garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin Yusuf illeen fayyee ammaan tana madaas madaa'ina rabbi haa godhuu fi garuu gaa maal goona silaa gaa osoo beekuu waan kana godhe nutilleen hi'aarra ture amma garuu gaa Abdallaa akka siiriin itti godhamte eega beeyne booda mana Yusufii fi mana keenyallee jechuu mana kiyyallee ni beeytanii mana kana lameen keessatti wanni leelloon awwaalte sababa isiin fannisiif himtetti akka inni badiirraa onni tana godhee nadeeffatu jette isa deebitee fi kasi jechuudha leelloon teenyallee naa galatoomtu maaliif galateeffattaa onaan jetta waan biraatiif osoo hin taane wanni isii galateeffadheef waan biraatii miti jechuu. Misiruma kanaa baga nuu baaste akka Abdallaa siirii itti gootee dhamaastee fi kana baga nuu baaste alhamdulillahi nuu baasuun si waan bareedaadha. Isiin maaliif kana hunda gootee gowwummaa isii maammaxaa nadeeffatu jetteeti kan isiin waan gooteef waan dhokeessite himte. Garuu amma Yusuf na bilbilee turee dhufu jira. Ularra ga'uutiin jira naan jee darajaa gubbaadha manni idoora sadaffaadha. Achitti ol ba'u jira jechuudha. Garuutu namni akka Yusuf hin jiru namni akka Yusuf miskiinaa hin jiru maaliif yoo jettanii duraaniif Abdallaa itti aaruu ture akka ammaan tana inni eega siirii itti godhanii beekee maal godha gaa dirqama deemeetiin Abdallaa fidee dhufee finnee akkasitti fayyisnaa jeeti gaa dhiifama godhee fi Yusuf jechi nama rabbiiti nama dhugaan deemu jechuudha maallaqina Yusuf jechuun nama maallaqaan bitamuu miti nama sobaan bitamuu miti nama dhugaadhaan bitamuu jechuu Yusuf anamma dura garuu gaa akkuma beektanii nama maallaqaan bitamuun sahuu ture Abdallaaf bitame jee ture garuu akkasii miti gaafa sanillee anumaa dilii isarraa dhiqatee waada isatti dabree ammallee taanaan Yusuf jireenya isaa guutuu umrii isaa guutuu nama maallaqaan bitamuu miti jechuudha nama dhugaan bitamu nama jaalalaan bitamuu jechuudha inni maallaqa osoo hin taane saniifuu gaa maal godha siiriin itti hidhamuu isaa beeynaan fideetiin dhufaa
fayyisnaa liina khalaasnaan jeenaan mari'atee anillee yaa Yusuf keenya dhiisii nama akkas si godhe hin fidiniin jeenii ture khalaas liina eega siirii itti godhamte maal goonaa dirqamaa numa finnaa jeetii hafiduu kute garuu alhamdulillahi kanuma rabbiin Yusuf guyyaa san hamtuu oolche haa eenyu ana Yusufi seeni arkitee mee Hossein waqti yaa nama bubbutamaa akka hidhee fide mee kunnoo dhufaniin isiniin jaa akkasii wallaahi seeni hottu Hossein aanni ta'u Hossein fidii hottu Sen amma na fiddisan min Taa'e takkina Yusuf asiin taa hottu askaa intala umaasii miti as taa'e akka tantaate nagartu gattaa'e laal yoo dhuma siirii sun irra hin jiraanne dhiisu Alliina Abdallaa amurraa irra baara kee nagartu kanaati hidhee taatee irratti amma dawaatti go'a amma itti goona maqaan sila dawaatti goona amma fidee dawaa fidime dawaa maal fayyaan qabaa dawaa maal laggoo diyo dawaa maali saasibbe gattaa'e gattaa'e ani fayyaan qabaa Yusuf dawaa nama laggoo diyo mee dawaa takka waan takka na fidan ani fayyaan qabaa mee gattaa'e Yusuf gattaa'e mee nanaan erga diini na dhaabbatee riitte kitti na keessaa hafte gorti Yusuf maal taate fayya ani fayyaan qaba Yusuf gattaa'e siin jedha dabadhu haa Yusuf na raayii gattaa'e dabadhuuti maal taasisaa kun dabadhu gattaa'e ofiyyaa ana kanatti immoo wallaahi mataa kana itti bu'attee gammoo maal dinoo akkam gurguraaf kanadha achiraya oo gattaa'e kiyya Yusuf dabadhu waliin siidha Yusuf intarata narraa kaasi Yusuf liinas ma narraa kaasi oba dhugi aboo summii keessa gootanii siirii keessa gootanii inni ku siirii wallaahi kaameeraadha jira siirii inni ku siirii dhugi siirii dhugon siirii dhugi nagaadhu fedii walitti dabale haala jabeebisiin siirii na olji Yusuf siirii na gootanii ajjeesii deemtaa jarra siirii harka na ajjeese gattaa'e oo nagi os waay eessa fiigisa amma kanas maal ta'edha Abdalla Abdalla maa gaggabale maal fidu hin dhabde maal fidu fedhe namaan nu dhufe jeetii yoo akka tasaa nu lallabee baruulaa cufee dhufe bishaan makanaan itti nagee beekachiisa Dawa mau bishaan dhagu. Adi daga dawa ada nu keessa jira bishaan ma fardini. Alas kai. Ani rafide arkana rai ho. Attai. Musu arkana rai ho anta. Muti ka bacu itu. Wa mali na mali na rai isu. Malaga malin Malai na arkana rai ho anta tu. Ragale. Mal te adli na arke Yusuf arke malai do. Mal tu ragal. Keessa jirte dengadi wata na. Manan jira kamanan tahu jira di mana tadi. Ufin mana dia mana ini dia Yusuf itu siapa mana ni dah. Orang itu mana ni? Desar. Ni dia. Lelo biramal ko. Ada saya tu nak betul. Wali mana kan tahu jira lelo isi dia bukan. Lelo tak kan Yusuf mana? lelo ni siri mana kiyalla kete dinin. Abule namure. Ayo Yusuf mana tadi mana? Alka kiyaran karta. Kanan karta. Nenyu kana gode. Anu mati nomor ayah arke kaisa. Wan semure. Sika abule nat fide dinin. Abule sarka kabe anar kana mur. Yomi flura sendi kana. Ati Yusuf mana tadi mana ini arke mana itu sih? Mana ini fayya naga ke Aku ama dawa situ ko na ta. Apa tu anak kau tu mana ini dia mana? Kummal. Mata da. Si nomor kaisa nomor mana tadi na? Mana nasi murah? Antim dia kerja arke abule. Haji anu mati nomor arke kaisa. Mala azazana. मैं यूसुफ लाले मैं उपले मैं यूसुफ या उपले अली मुसाई बखै ते खरा खाइन उपले सकै ते मेरा नला में दाव सकै Mala azazana. नला में उपले रा Surban. अब अर्थ खै Achi de ya. अब रा दी सी यूसुफ दिना तिमान रे Aku माता main ni. Mali. Kabura namur da main. अनि माली मुरा नु कन्न मुरे नो आला बले माल तो कन्न मुरे आले नर के कैसा ले लो ब्राह्मणी को त काने लो अर्के में खाना बिसी Aku barati bira tarte lina garaka Abdu Abdallah. Darara turte bat. यूसुफ लीना करा कब Aku bar jawal ke agar si jawal ke सब लीना करा कब ta mere thana ka jarti de. Isi dararu turte yaar. माता दी यूसुफ ना बिना तक्का तू वन इंकर दियो ना बिसी मेरा कना कैसे तो बे में यूसुफ ना तो यू एक वर कर अन अनुमान मना करा कैसे जिरा मने मुबारक नबी यू मने
anta kamana ay gabbeen beeku Mubarak sa Waa guyyaa ammaan haasaase lafa. nyaata suma godhanneetu masuma nyaachiru nuti mana kana keessa maal taateessu liinaa garaa qabdan takkaa mina gari Wallahi billahi naanin fatora kiyya. Laa beekaa akkana godhata. aboo maalaan beekaa maaliin deemti mina laalaa mataa Allee kiyyaata naannestee bu'aa mana kanaa Asitti deemee. daraaruutu hin turre. Mubarak beekantaa Yusufaa ulee natti deeman akka feetanii akka himuu feetanii anta kaaliidha sumaa ona garee maal taate naaf mubaaraki jira Aboo Mubarakiiti amma na Yusuf. kalee dhufee Yusuf asin ulaalee wanta lamaaniif baddeen ajjina biraa kutu ayyisii Aboo liinan akka ati dararraan asii fuudhatin inni keeriyaa biran geessine. meeqayti bishaan itti kanne fuudhee qadhumee riibaa Goobaran biyyoo isaanii biraan jira kaleen mana kana galee. riibaa keena fakkaate Yusuf liilaa Aduu eetumaan mana kana bulee bara. liila Amma dhuftee bara. turi wanta Yusuf asirra maal naan jedhe liilaa nama garaa qabu maal dadartaa naan jedhe nama garaa qabu kana Yusuf ati riibaa kaati moo manaa maal nama garaa qabu agarti meeqayi fuudhee qadhu deemi wanta dhagi Aboo amma haasaa biraan uraadii si haa kee. liilaa Yusuf maal taate wayi naaf liilaa walum gureeba liilaa sitti hin dararee liilaan gaafa kamuu garaa Aboo guyyaa afur meeqa maal taasise laftalla. Aduu dadhabee liilaan gaafa kamuu isii asii mana kanaa baasee keeriyaa faa bira geesse. Isaan biraan jira kaleen Ijoo galee. mucayyoo ta'in isaan faa bira geesse jechuudha. Achi taa'u jira. isii mana dalagaa jirti naan jenni Yusuf maal taate deengaddaa jaartii maamoo kalee moo deengadda kanaan jette Jaartii maammattam leelloon. liilaan mana dalagaa isaan isii waliin deemte. Hidhee as keenya hunda hidhaanu jalaa baastee isii jala deddeemutti hin jirtu. aboo leelloon garee yaa maal taate naan leelloo takkaa naaf leelloon hin gale deengaddi dhumoo maal na bilbiltee liinaan mana dalagaa jirti Abdallaa deebitee naan jetti Yusuf ammoo waan akkatti hin beeku waa Yusuf waan maal naan jetti akkas naan jetti khalaas hayyee jeetiin irratti Biyya fadhiisu kana malee torraa jiraatti godhi meedama. dawaa kamaal na godhe Yusuf Koomee xiqqoo bishaan kana dhugi dawaa miti bishaan kana dhugi. maal qabaa kun Mee bishaan dhugaa kanaan oowwite. kanaan jettee atillee meeqa fuudhii qabu deebi Yusuf maal taate naan jettee liinaan maal taate naan jettee liinaan maal godhe naan Boo isii ilmoo garaa qabaasiin jennaan. liinaan amma garaa qabu Asitti abuleen daranaa turte asii fuudhatin hin achi geesse. Abboon argeettame liinan jechuudha. Baatii sadi garaa qabaa jettee. baatii sadii Sitti anaafima geessee na dhukkuba jettee asumatti enne sitti himne. Sitti mallaqa irraa nyaate naan hin jenne liinaan. Yusuf Doktora Yusuf Yusuf dhaggeeffatu sitti hima. Doktora biraayyuu geessine situ mallaqa Dhaabbileen waraqaa fidu Yusuf laa Yusuf wanta kanaa fidalaa Yusuf amata meeqa hojii jiru Wala azaazaa. takkaa Yusuf waan akka Bakkuma waraqaa tanan darbiniif deeggaddanii. Yusuf waan akka siin jennamu Yusuf dhiise kaasa kijiba kana irra hin kaa'ine Wallahi billah mallaqa keenya mallaqa si nyaachifte jettee amma dhugaan tana dillee amma tun garaa qabdu Kana jecha wal fixee tara meeqa guutuu ilmoon tiyyaa miti tana maati jettee na iraarsutti hin jirtu. ammoo Ati. Ina maal taate isaa ittiin maraatte ilmoon baatii meeqa siin jenna Baatii sadii naan jaanii tiyyaa miti naaf eegee yoon baatii sadii hojjeteenye jettee doktora bira dheeyinee hunda dhiiga hunda maraammaree qiyaamaa nu dhaabutti hin jirtu. Hawali na nurraa dhiise haa kijiba kanaa kaameraa jira liinaan kijibin kanatti hin kijiban jaaladhu maal taate liinaa Maal? Galatame maanaa hamaa gahitee isii hashaabaa haftee naaf garaa gabaachuu Wajjiinuudha innatti ni nan hin taane. ammoo Yusuf maal taate Eegaa. aboo Yusuf na raadhiisa Booliina wajjin doktora biraan geessin Abdallah. aboo Yusuf wajjin deemnee maal taate yaa aboo dhiisa haa Yusuf sabataa kanarra Aboo kiyyaa. Ayya leelloo maa baafta sababni itti leelloon nu jala baasa. aboo liinaan kun sana jirti meeqa liinaan leelloon hin baase Abboon nu eessa kutee nu jalaa baase. aboo waan takka iyyuu garre yaa leelloon kun garreeti anuma mana kana keessa jira jara keenya Anaa Yuusufi dhaabaa sukutee inni baase. hijiba narraan kaa'inaa liinaa hijiba narraan kaa'inaa manuma kana keessa Sirra keenya suma jira. manuma kana keessaan jira mana kana keessaa takka gabbeen beeku way maal taate hayyee galatomsaniifu galatoma kan buleessa kiyya qaali galatoma atillee amma waraqaan dhugatti na kijibda moolum liinumaa galimoo xiyya garaa qaba Wallah Waa garaa. fi kijiba ta'uu akkuma dayinneetiin kashaafaa baasnee hojjeta. wallah amma garumaa qabda jechuusu Wallahi. Wallahi billahi garaa. daawwattoota keenya gammade hedduun gammade maaliif na jijjiirina maal ta'eetiin na jijjiirra hayyee kaameraa cufaa kanas ni haasa cufaa kaameraa kanas hayyaa isu cufaa kaameraa nurra Rattaa himee adama adabadhu ta'e. amma dhuguma garaa qabda jechuudha nina Samaara deddeebiin nama baafataa waraqaa dadhabanii. Betul kata asal. Cuma gerak kerja cuma amma gua sih kan di mana apa gitu dia. Anal lelo bafte di bafte jadi le Daud sini Daud tuh nak nyelen wante kan lelo le kubang kabu Muhammad le kubang kabu anak Mubarak ya kalau mana kayak sini amma cuma gerak kerja cuma ini. Waa kijiba aduu waraqaa. Amalan jiru nanti me aksera Boo gaafa duraa osoo Inama itti himaa. nuumi.
mustashfaa dhayne kashaafaa na kaasta tamam akkasitti tokko Mana manaan jiru dhuguma sanii garaa qabda. lakkii kijiba Yes.